Ashamaa kam jirtanii hordoftoota keenyaa kuni Oro Ispoortiidha. Oduulee Waytawaa Bitootessa 2025 qabannee dhiyaannee jirra nu waliin tura. Arsenaal taphataa sadaffaa isaa Brentford irraa mallatteessifatee jira. Arsenaal taphataa ittisa gidduu duubaa Christian Norgard Brentford irraa euro miliyoona 11.60 kan ofii godhatee jira. Akkasumas Arsenaal taphataa Chelsea fuulduraa Noni Madueke mallatteessifachuudhaaf yaaliin taasisaa ture milkaa'uudhaan euro miliyoona 52 mallatteessifachuudhaaf haalduree hunda xumuruun isaa ibsamee jira. Akkasumas Arsenaal torbaanota darban keessa taphattoota lamaan lammii Spain kan ta'an taphataa gidduu Martin Zubimendi Real Sociedad irraa fi goolii eegaa Chelsea kan ture Kepa Arrizabalaga mallatteessifachuun ni yaadatama. Real Madrid taphataa fuulduraa isaa Rodrigo gurguruudhaaf qophii ta'uu beeksisee jira. Taphatichis akka deemuu danda'u kan itti himame yoo ta'u, taphatichi mana Real Madrid keessatti waliigaltee hamma waxabajjii 2027 isa tursiisuu danda'u qabaatus, kilabichi sagantaa fuulduraa kaayyeffate keessatti taphaticha ala gochuu fi carraa taphachuu hedduu argachuu dhabu taphatichaatiin wal qabatee kilabicha irraa adda bahuun isaa akka hin oolle Sky Sport gabaasee jira. Kan hordofuun Arsenaal fi Liverpool taphaticha bitachuudhaaf wal dorgomaa akka jiran ibsamee jira. Biraatiin Real Madrid taphataa ganna 22 lammii Spain ittisaa sarara bitaa duubaa kan ta'e Alvaro Carrera Benfica irraa mallatteessifatee jira. Manchester United taphataa sarara mirgaa lammii Cameroon Brahima Bemo Brentford irraa mallatteessifachuudhaaf ji'a tokko yaalii irra kan jiru yoo ta'u, ammas taphataa ganna 25 kana kan ofii gochuudhaaf Manchester United marii kan itti fufee ta'uu beeksisee jira. Taphataa ganna 25 sarara gidduu fuulduraa kan ta'e Morgan Gibbs White Nottingham Forest irraa fi taphataa fuulduraa sarara mirgaa fi gidduu fuulduraa ganna 24 kan ta'e Mohamed Kudus West Ham irraa euro miliyoona 115 mallatteessifatee jira. Oduuleen ispoortii maddeen adda addaa irraa isiniif qindeessinee har'aaf kanuma hanga yeroo itti aanu wal agarruutti yeroo gaarii qabaadha.